لفا براتنا أنكن واوي قدين فاقي الرابعين ديبيا تامي وما قدنا أنكن تواتي ما كنا كنا تلين شفانا ما كنا ليبا كانت تاني لين شفانا ما كنا Galatoom yaa obboleessa keenya kalaasa nagaan tura aboon yaada sakiyya yeroo takkanarraa fudhu be asitti argamuu keetiif ummataaf agartee dhuftee deebii godhuu keetiif galatoom ulfaadhu wanni tokkoffaan asitti akkaan ati dhiyaattu si taasisee fi isuma dhugaa rabbiitti ummanni kun afaan kan kee kanarraa haa hubatu warroonni duula guddaatu sirra banameera amma ati asitti dhuftee deebii kana eefa deebiste wanni baname wanni kanatti agartee bakka bakkatti si galabbatan kunillee ni dhaabbata akka dhaabbatuufi ani immoo wanni gadi gara si gasheef akka ati dhuftee waan kanarra deebii gootuufi asi kana naa hubachuu akka naa hubattuun barbaada ummanni warroonni haxaa mana barachuun deema amma irraan dubbadha yoo hangana hangana kootiin ijoollee walloo kanneen jiru ilmaan oromoo miti saba biraa yoo ta'u ani ilmi namaa tokko kan dhaqee rabbiin biratti waa'ee kootiif gaafatamu hin barbaadu hakana galchuu keessaniif haqnetiniif hagalu haddas polisiif taanis namoonni aasaa olii gadi geessitanii alan ammoo barana harargeetti nageessitan hin milkoofne harargeen warra galata dagatu miti harargee guutuun gadi beesin irra dhaabate ijoollee harargee wallaala walitti qabattanii natti kaaftani achumaan beekaan dhaqee beekumsaan furee tuulan dhaqee gastii nama tokko irran seenin dhaqanii dura dhaabatanii mubaarakitti bu'uun ija keenyatti bu'uudha jedhanii narraa dhorgani dhageessanii ammas karaa biraa ofii karaa arsiin mul'attu hin milkooftanu gara biraa dhaxxanu hin milkooftanu an suuraan kiyya gaddeebi'uun wayii miti kabajuman ijoollee wallooti qabu fannuji mana gurbaan oolaa ammaa dhunaa rabsuu dhuna duuka dhufe kana argeera balan itti rabsamaa ture nama daalu manichi gatii ta'e fangaluu dhiise kottuu gali jedhan anaan miidiyaa guddifatta abbo Aline mana Dr. Amir kanammo gatiin kabajuuf ol seene mana ijoollee wallootiti ijoollee walloodha an isin arrabsuus haamilee qabu isin arrabsusi hedduun isin jaalladha hedduun isin kabaja isiniin dhaaddanna galatooma Mube anilleen akka kana ijoollee sirraa hubatu barbaada dhageesseem akka ijoollee waan kana sirraa hubattee waan kana gara Mubarak dhaabsata koon qaba. Indagaama sagaleen yeroo takkaan dubbatan diris koy hin dubbatta koy mubeen hubachiisuu barbaada mubee jecha nani jedhu hubattee jirtaa min sirritti wanti nani gartee asitti gartee suuraan kee gara gashuu bira geeni akka ati gartee yaa dubbii tana dhuftee ummata kana ibsituuf ummataaf ibsitee لا أما جولي والله لا إنجر جرتو أما جرجرينا كيسة تفايدة مني أنان ربينو إربنا ندي تفي أبدي ولا ليو قدي بي يوال قرصاتي أكس إنجر جرتنو في قدي بي كانوا في جيسة تفايدة مني نتقوفي نمني أجندا كان موكاسي حتوتا يا حتوتا ما نبنون دي ماجرا أما الرفو يسير الرفو فانتوني الكني قويا جما بيتدي بولا بيتدي أكرا فيتين نكمني hagan dukutti hagan qalladde duutte jedhu hattuun maallaqa shamarranii biyya arabaa nyaattu ijoollee walloo miskiina dhadhee walitti na buusuu hin dandeessuan dhumeera dubbiin ijoollee walleerraa gara biraa barbaadaddaa wushaa Mubarak waa tokko wanni siin jedhu galatoomii dhaamsi ati dabarsite dhaamsa bareedaadhaa isinillee balaaleffachuu qabdu gocha kana isinillee balaaleffachuu qabdu gama lammanii deemuusa jetteef yaada baay'ee gaariidha garuu mana sanarras hin caqasaan ture waan tokko wanti ati achirratti akka hanqinaattani arge ka'umsa waan kanaa eenyutu jalqabe waan kana eenyutu nama kana aggatu nama hawaalsisuu nama rarraasuu eenyutu jalqabe ishiisaan abbaan rasaasa harka namaatti qabsiisee qawwee afaan gubbaa nama kaayee 25 nama hawaalsise jara ishiisaan deebii laachuu fi dhabuun nama gadi gara gashanii kuma maallaqa Itoophiyaa 760 kana hawaalsise jara jechuudha. Waan kana ka'umsa saadhaa isaan tahuu hubachiisuu dhabu kana
Idrisoo amma taanaan takkaan kenaa kan hin argee amma jechuudha. taanaani gara Oromootiini namni waan beeku dubbata mitiidha. Gara Oromootiin akka nama tokkootti akka taajjabetti an Oromoo qabee Oromoo qabees ta'ee Oromoo sa'aatii ana keessaa akka itti dubbatanu beekuunis barbaachisaadha. Jarri amma inni jarri bu'aa jiran koo namatti mataan jiranu sabaaf sablammoota Itoophiyaatti bineensa foon namaa nyaatu jedhanii himataa jiru obboleessu. Oromoo majaa yookaan waraabessa fakkeessanii si galee sammuu namaa keessa galchaa jiru. Akka namni Oromoo jedhamnaan wuy jala nama jeesu jedhee sodaatu godhaa jiru jarri. Si hin galle malee si galee. Kanaaf eenyu arge ijoollee jara qabame jedhanii bu'aa jiranuu dhageessanii eenyu arge akka Oromoo ta'e eenyu dura qabee eenyu booddee qabee miti. Warra ijoollee jaraa qabe kana akka Oromoo ta'e eenyu beeka. Dhageessanii namni beeku hin jiru. Soba, kijiba, ajandaadha. Ajandaa dhaban. Sini kale ajandaa dhabaniiti kana fayyadamaa jiru. Malee Oromoon nama qabee qabu ammas jalaa qabame malee. Sirriidha. Dhageessanii Sirriidha kun yaada Oromoon bareedaadha. nama jalaa qabamee jennaan yaa jira malee nama hin qabne. Ayyee baay'ee galatoomii ani tanuma si hubachiisuu fi yoo qabee jiraate Ijoollee tokko ishiisaan nama qabneerra nama qabuufi jettanii aariidhaan guutattanii utuu nama jaraan qabeen qabneerra jettanu dhaabbadhaa. Oromoon nama qabee Afrikaa qabu hin qabu. Tokko ijoollee walloo soto ma Oromoo miti walloo qobaatti akkamitti walloo ilmaan Oromoo yoo akka carraa ta'e Oromiyaa keessatti kan afaan Oromoo barate yoo ta'e yookiin immoo akkuma ta'etti kitaaba irraa yookiin asxaarraa kan barate yoo ta'e malee yoo afaan Oromoo dubbataa qabe. Kan afaan Oromoo dubbate hundi immoo Oromoodha. Oromoo Keeniyaa jira. Oromoon biyya duniyaa kana irra jira. Beektanu malee. galatoomii yaanni kee guutumaa guutuun nu galee jira galatoomii yoo innummaan jedhame sun yoo jiraatehu ijoolleen miira keessa isheenee ta'a. Ka'umsi isaa sun jara biraa dhufee san akkasitti hubachuu qabna. Yaadi kee baay'ee naaf ta'ee jira galatoomii sin jedha yee gati sinirraa bu'aa nama biraa galcha. Anis deeme galatooma ulfaadha. Maal maqaan isaa ijoollee walloodha. Isin arrabsine isin arrabsuuf haamileen qabu. Akkasitti naa hubadha. Isin hin jaalladha isin hin kabaja. Mooditara mana kanaan isin qabu. Deebisee immoo hattoonni milkooftanu ganaanu bira gahaa jira. Himannaa kun lafa dhiphiseera Mubaarak geemii dhiisee faayidaa isaa dhiisee nurratti bobba'ee jira. Yoo eessaan deemne nu baasaa walloo arrabse jenna manaaman diraamaa taballashi akkasitti nyaatameera jechuudha. Ijoollee walloo hin jenne Mubaarak. isin jedhu. Waannaan isaa kanan barbaade waannaan isaa akka ijoolleedhaaf deebii gootuu fi maaliif akka wanni kun hin babal'anne hin barbaadani. Yoo dikka Dr. Amir yoo dikka laala. Anamma dhufee hin jenne jedhee miti. Inni jettetta jedhes afaanumaan himee miti. Anis afaanumaan hin himee miti. Yoo ragaan barreeffamaa viidiyoo sagalee kootiin sii dhufe na waammadhu suuraa kiyyaa miti kan maatii kiyya guutuusii kenna gaddeebisii bira taa'e arrabsi. Naamnufe ani wallahi waan kana akkasitti illee dhaabbatuuf malee dhaggeeffadhu. Waan ati gartee bakka waan na beektu bakka ati asii dhuftu hin beeka waan ta'eef kanaaf akka ati dhuftee ijoollee kan uummata gadi sirra duuleef yaada gartee hubatamaa ta'e kennituufi kana barbaadeeti galatoomuu. Asumaan immoo wanta biraa walirraa hin qabnu sin jaaladhaa sin kabajaa jecha teettillee sirriidha. Qubee waan jaalladha. Sababii walloo qubee waan jaalladha. Yaasin si barbaada kottu Yaasin mana banuufani kottu Yaasin. Dhageessee Yaasin mana banuufani kottu. Ajandaa jira. Qoy Yaasin tolee nana jedhu. Qubee waayyuu kana hin jaalladhu sababii wallooti. Dhageessanii. Qubee waarraa ka'uyyuu kana hin jaalladhu waa walloo kan jedhu gatii ta'eefanii qubee waayyuu jaalladha. Uummata dhageessanii miti warroonni gartee Mubaarak irratti duulaa jirtan akkasitti isin deebisee jira.
galatoomuu amma booda waa'ee isaatis hin keekina. Mubaarak jechuun abbaa miskiinaati. Duralleen har'as burus akkasitti ni jaalladha. rawaan ልጁ ተያዘ አለቀሰ። ላሰማሽ ድምፁን ነይ በእናትሽ የኔ ቤት ነይና ተያዘ። እስር ቤት ገባ ሌባው። አስይዤዋለሁ። ላ ዲፈማ ነቃችሁ መልባዶን ጆሌ ወሎ ለኪቦ ሲዲን ጃለዳ ቻው ቻው galatoomi ulfaan akkas hundi keessanuu warroonni asitti hordofaa turtan galatooma wallahi waan baay'ee guddaa goote nama akkasi fiddee nama gartee wanti kun beekta kutarraa kutaa qaqqabuu danda'a tasgabbeessu kanan argee baran ulfaadhu ammallee beeki rabbi si haa beeksisuun namni ammoo nuti qaama waliiti akka hamtu nu jidduu seenu barbaadnu tana keessa diinnu nu seenuu danda'a. Warri gurra qabu waan Mubaarak jedhus dhaga'ee jira. Ajandaa qabatanii deemanis dhaabuu qabanii yoo rakkinnis jiraate ilaaf ilaadhaan akkasii wal dhageeffachuun gaariidha ture. Galatoomii ulfaadhu ammallee rabbi si haa beeksisuun jedha biroofi. Galatarraa fi qaalii koo maaliifin namni wal hubachiisuun ammum kana bakka hedduutti babal'ateetiin argi yeroon ribaa ka'u dachi guutuun bakka agartee galabbatanii irraa geekaa jiranii. Maal balleessennaan akkana jedhee akkas jedhee if akkas ta'e anilleen dubbiin isaa kun haqiiqaa ta'ee fi ta'uu baatee amma hubannoo jala oolchinutti anilleen isa gartee akkana dhufu taasisuun qaba jedhee asitti gara galcheenis mana kiyya banadheeti dhufee deebii kenneefii jira. Wanni kun akkam hin babal'anne asuma takka karaa gabaabaa takka dhaabdan barbaannaa jechuudha. Mubaarak hundi keenyaa ija keenya ni beekan inilleeni irraa dhaabbadha jechuu barbaadeeti karaa gabaabaa. Dubbiin inni dubbatu siistamaan dubbate siistama inni fayyadamu san immoo waliin fayyadamuu keessan dirqamaa jechuudha. Akkas kanas jechuu barbaada. Galatooma ulfaadha. Ayyee galatoome Dr. Amir. Unat ijoollee nama kan asumayyuu fiddee akkas jechuun kee baay'ee gaariidha beektee akka nama kaan irraa baatee waa tokko otoo hin dalagin dura akka inni dhufu godhuun kee iyyuu nuuf guddaadha. Atillee ilma Oromooti nuuf jiraadhu. Bakka jirtu hedduu si kabanya galatoomi dhugaa maal siin jedhuun qabu hedduu si jaalladha karaa kooti. Galatoomi nama. Galatoomi ulfaadha. እሱንም እኮ እንዴት ብለህ እንደዚህ ትላለህ? አዳምጠው እሱንም እኮ ያደረጉት እኮ ይኸው ያንን ቪዲዮ እንዳውም አንደኛ መረጃ ሱራ ነው። እንዳውም የእኛን ሰው እንደዚህ አድርጋችሁ እያለ ሙቤ ይቅርታና በዚህ መልኩ በሰው ቁስል ላይ እንጨት እየሰደሩ ውይይት አይደለም። አማራ ወንድሙን በነገራችን ልምዳችሁ ነው። ፋኖ ወለጋ ገብቶ ገሏል የምትሉ ሰዎች እኮ ናቸው። ይሄ እኮ ነው እኛ ነው ሰይድ አንተ አሁን አዳምጠኝ። ስራ ወለጋ አይደለም እንዴት ናችሁ እናንተ? ፖለቲካ ቢራን ይሄ እኮ ሌላ ፖለቲካ መረጃ ካለው ይናገራ ሊደረግ ይችላል። አማርኛ ኦሮሞ ቆይ ሰይድ ወንድም አንድ ነገር ልንገር። ቆይ አንዴ ማርቆስ ማርቆስ ሰይድ አሁን ጦርነት አይደለም። እኔ ብቻዬን ነኝ ብሎ ነገር አለ። አንተን የሚመስል አንድ ሰው ጥራ ሼር አድርግለት ይምጣ፣ ችግር የለም። ግን ነገሩን እያልኩ ያለው አይደለም። አሁን ቆይ እስኪ እኛ የአማራ ብሔርተኝነት ለማጧጧፍ ነው የራሳችን እያወቅ ትላንትና እንደ የአማራ ልጅ አልከ ይኸውልህ፣ የአማራ ልጅ የኦሮሞ ልጅ አግተውት አባቱ እያለቀሰ የዛን ለማስመለስ ነው የዛን እንደዚህ ያደረጉት አለ። አሁን ዙሪያ ያደረጉት የእናንተን ብሔርተኝነት ለማጧጧፍ በራሳችን ወገን ላይ ነው እኛ እንደምናደርገው። ሰይድ አዳምጠ እያልኩ ያለው እዛው ቪዲዮ ላይ አንተ የለቀቀው ቪዲዮ መጨረሻ ላይ አይተህ ከሆነ ቪዲዮ አንተ አላየውም። ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ይዟል እንደዚህ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ባለፈው በዚህ ሳምንት ውስጥ ኦሮሞ ስለታገተ መልሶ አጸፋ ይመልሳሉ የሚል 100% ግምት አላችሁ፣ ታምናላችሁም እንደዚህ እንደሚያደርጉ አጸፋ ይመልሳሉ በማለት በዛ እናንተ መልሳችሁ ቀደም ብላችሁ የግምት ወሬ ከየት አመጣ? ቪዲዮን ከየት አመጣ? ቪዲዮ የለቀቀው አንተ እኮ ነው ማለት ቪዲዮን የለቀቃችሁ ነው። ቁጥራቸው እኮ አለ። ላስማማቸው አቡ መሐመድ እሱ እያለ ያለው ነገር ክሊን አድርግልህ። ቪዲዮውን
50 ልጆች አሉ እያልክ ኢንፎርሜሽኑን ያለቅ አንተ ነክ የአማራ ልጆች 50 የሚደርሱ ተይዟል ብለህ ቪዲዮ ደግሞ መጀመሪያ የሚገልጸው አንተ ጋር ነው። እዚህ ላይ አድርግና አዳምጡ። እኔ ዘንዳ የሚደርስበት የትኛውም የአማራ ልጆች ሲሸገሩ፣ ሲታመሙ፣ ሲሞቱ፣ ሲታገቱ እኔ ላይ ነው የሚመጣው። እንደ እርዳን ብለው